Oromiyaa tiyyoo Sooree koo sooreetti Otoo nuti jirru Naaftu booddeetti Hordoftoota chaanaala English Forum akkam jirtu bakka gara chaanaala barumsa afaan Ingiliffaa kanatti nagaan dhuftanii viidiyoo barumsaa jechoota afaan Ingiliffaa jalqabaa kana keessatti vocabulary yookaan jechoota afaan Ingiliffaa guyyaa guyyaan fayyadamnu fakkeenyota waliin baranna jechuudha. Yoo kana dura viidiyoota barumsaa introduction sadan hin ilaalle ta'e jalqaba isaaniin ilaaltanii gara barumsa keenya vocabulary study tokkoffaa kanatti osoo dabartanii gaariidhaan jedha. Sababni isaas egaa they are the basics to listening and speaking a better English. Jechoota afaan Ingiliffaa namni beekumsi afaan Ingiliffaa isaa intermediate yookaan sadarkaa giddugalaa ta'e tokko afaanicha dubbachuuf baruu qabu lakkoofsaan kan 600 ta'antu jiru. Haaluma kanaan egaa hordoftoota keenya gara fuula duraatti torbeedhaan jechoota afaan Ingiliffaa kudhan fudhannee fakkeenyotaa fi akkaataa nuti jecha sana himaa fi haasaa keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Itti dabalees egaa hordoftoota keenya akkuma barnoota keenya introduction jalqabaa keessatti barannetti vocabulary yookaan jechoota afaan Ingiliffaa baruu qofti afaanicha dubbachuuf gahaa miti. Phrases yookaan gaalee gaggabaaboo afaan Ingiliffaa dubbachuuf nu gargaaran baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haaluma kanaan egaa torbee dhufurraa kaasee gaaleewwan Ingiliffaa gaggabaaboo fi sasalphoo ta'an kudhan kan ta'an filannee kan nama levelii afaan Ingiliffaa intermediate yookaan giddugala irra jiruuf ta'an filannee waliin barachaa deemna jechuudha. Egaa hordoftoota keenya akka hordoftoota chaanaala English Forum tokko irraa ergaa keessaan dhagaa jirutti yeroo nani afaan Ingiliffaa barnoota keenya irratti fayyadamu speediin haasaa kiyyaa fi pronunciationiin kiyya xiqqoo akka dhaga'amaa hin jirre yaada qaban nuuf erganii jiranii. Yaada gaariidha. Hordoftoonni chaanaala kanaa yaadaa fi gaaffii qabdan hunda bakka yaadaa itti kennan yookaan bakka komentii viidiyoo ilaaltan jalatti argamu keessatti shakkii tokko malee nu barreessuu dandeessu. Nuti sagaa akkuma yeroo arganneen gaaffii keessaniif deebii laachaa waliin deemna jechuudha. Turtiin keessan chaanaala English Forum waliin haa ta'u. Now let us directly dive into our first vocabulary study. Welcome back guys. Jechi afaan Ingiliffaa jalqabaa vocabulary study tokkoffaa kana keessatti ilaallu jecha Ingiliffaa behave jedhudha. Hordoftoota keenya egaa jecha Ingiliffaa kana hiikaa isaa fi akkamitti hima Ingiliffaa keessatti akka fayyadamuu dandeenyu kana dura beekuu dhiisuus ni dandeessu. Mee jalqaba hiikaa jechaa kanarraa kaanu. Jechi behave jedhu kuni jecha Ingiliffaa behavior jedhu irraa kan dhufe yeroo ta'u hiikaan isaas afaan keenyaan akkaataa namni tokko yookaan ammoo seeraa fi haala uummata keessatti baratame kabajanii amalaan jiraachuu jechuudha. Walumaa galatti jechi Ingiliffaa behave jedhu kuni hima Ingiliffaa dubbatamu irratti hundaa'ee amala gaariis ta'u hamaa namni tokko namoota naannoo isaa jiran waliin qabu agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenya hima lamaan tokko fudhannee akka sirriitti isinii galuuf waliin haa ilaallu. Fakkeenyi inni tokkoffaa akkas jedha. You should try to behave better. Hima kana keessatti egaa hordoftoota keenya jechi behave jedhu kun akka namni himichi itti dubbatamaa jiru sun amala gaarii qabaachuu qabu ibsuuf kan gale yookaan ammoo namni sun akka amala gaarii qabaachuuf yaaluu qabu dabarsaa jira jechuudha. The sentence is kind of a common sentence because the speaker of the sentence says you should try to behave. You should kan jedhu jechuudha. Which is kind of seems a command. Jechi behave jedhu kuni egaa hima Ingiliffaa keessatti jechoota waliin barreeffaman irratti hundaa'ee yaada positiivaas yaada negatiivaas qabaachuu danda'a. Mee fakkeenya kana ilaallu innis akkas jedha. Abdi has been behaving foolishly
foolishly. Jecha kana keessatti egaa hordoftoota keenya jechi behave jedhu akka negativaatti fayyadamna yookaan fayyadaman jechuudha. Jecha Ingiliffaa behave jedhu kana prefixii fayyadamuun jecha negativaa yoo gochuu barbaanne egaa prefixii miss jettu itti daballee misbehave goonee hima keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Mee hordoftoota keenya sekoondii xiqqoo fudhadhaatii jecha misbehave jedhuun hima Ingiliffaa tokko uumuu yaala. Isinis akkuma uumuu yaaltan egaa hordoftoota keenya fakkeenyota kan akka children often misbehave in order to get attention. Yeroo baay'ee yoo notice gootaniitu ta'e ijoolleen xixiqqoo waan barbaadu argachuuf namoota guddoo biratti sagalee ol kaasanii boo'u yookaan iyyuu yeroo sana isaan ijoollee ta'anis wanti isaan gochuu hin qabne waan gochaa jiraniif jecha Ingiliffaan misbehave gochaa jiran jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Namni tokko do not misbehave yeroo jedhu amala hin badiin yookaan seera kabaje jechaa jira jechuudha. Fakkeenyi hima lamaffaa jecha Ingiliffaa misbehave jedhu fayyadamuudhaan kennuu dandeenyu ammoo kan akkas jedhudha. If a virus attacks your computer, it misbehaves kan jedhudha. Akkuma isinis beektan egaa vaayirasiin yeroo soofteera meeshaa elektirooniksii attack godhu yookaan miidhu meeshaaleen akkanaa akka jalqaba kaampaanii irraa bitamanitti hin hojjetanii. Sababni isaas egaa battaluma vaayirasiin soofteera isaanii daameej godhu tokkoffaa spiidiin yookaan raamiin isaanii dadhabaa yookaan sloo ta'aa deema. Lammaffaa ammoo appilikeeshinoonni isaan irra jiran banamuuf nama rakkisuu yookaan dalagaa normaalii appilikeeshinoonni sun dalaguu qaban seeraan hin dalagan jechuudha. Yeroo kana ammoo kondiishinii yookaan haala meeshaaleen elektirooniksii kunneen keessa jiran ibsuuf jecha Ingiliffaa misbehave jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hiikkaan hima fakkeenya kanaas yeroo kompiitarii vaayirasiidhaan miidhamu dalagaa normaalii beekamu dhiisee misbehave godha yookaan amala haaraa amma dura hin qabne baafata jechuudha. Okay guys, jechi inni lamaffaa vocabulary study tokkoffaa kana keessatti ilaallu jecha Ingiliffaa dozen jedhudha. Jecha dozen jedhu kana warri adii yookaan faranjoonni yeroo baay'ee haasaa isaanii keessatti fayyadamu. Mee hiikaa jecha kanaa irraa kaanee ilaallu. Jechi dozen jedhu kuni jecha baay'ina wantootaa waliin wal qabatan ibsuuf gargaara jechuudha. Generally wantoota adda addaa baay'inni isaanii lakkoofsaan 12 ta'an ibsuuf fayyadamna. Akkuma nuti biyya keenyatti suuqii shaqaxaa dhaqnee abbaa suuqii dabtara abbaa 50 darzana tokko naa kennime jennee gaafannu sana jechuudha. Egaa jechumti darzana jennuu fi itti fayyadamaa jirru kun jecha Ingiliffaa dozen jedhu irraa kalaqame jechuudha. Asirratti egaa hordoftoota keenya jecha Ingiliffaa dozen jedhu kana baay'ina lakkoofsaa 12 limit haa godhamu malee haasaa keenya keessatti garuu wantoota baay'ina qabanii fi baay'inni isaanii lakkoofsaan 12 ol ta'an kan baay'inni isaanii explicitly hin ibsamne yookaan adda baafamee hin ibsamneef jecha kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Meeyaan isaa akka isinii galuuf fakkeenyota sadan tokko fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyi inni tokkoffaa Barry bought half a dozen eggs jedha. Barumsa keenya introduction jalqabaa keessatti yoo yaadattu ta'e tongue twister yookaan chochooftuu arrabaa Barry bought a better jedhee itti fufuu ilaallee turre. Hima Ingiliffaa kana keessatti jechi dozen jedhu kuni mucayyoon Beetii jedhamtu akka walakkaa darzana killee tokko bitte dubbachaa jira jechuudha. Half a dozen jechuun walakkaa darzanaa yeroo ta'u Beetiin killeewwan 6 bitte jechuudha. Fakkeenya kana irratti jechi Ingiliffaa dozen jedhu baay'ina lakkoofsaa 12 agarsiisa jechuudha. Mee hima fakkeenya lammaffaa kan ammoo ilaallu. Innis there are dozens of people on the street kan jedhudha. Hima kana keessatti specifically jechi dozen jedhu baay'inni lakkoofsa uummataa karaarra jiran 12 ta'uu isaa agarsiisuu danda'a. Hiikaa lammataan ammoo namoonni baay'eenii fi baay'inni isaanii 12 ol ta'an
garuu lakkoofsi isaanii adda baafamee hin barreeffamne yookaan hin dubbatamne karaarra jiraachuu isaanii agarsiisuus ni danda'a jechuudha. Egaa baay'inni namoota karaarra jiran kun kan kumaatamaan lakkaa'amanis ta'uu ni danda'u. So you need to keep this in mind. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenya jecha Ingiliffaa dozen jedhu kan specifically wantoota baay'inni isaanii lakkoofsaan exactly 12 ta'aniif fayyadamne jechuudha. Karaa biraa immoo generally wantoota baay'inni isaanii lakkoofsaan hin ibsamnee fi 12 ol ta'aniif quantity isaanii yookaan baay'ina isaanii ibsuuf fayyadamna jechuudha. And I will not be silenced. When I started this protest a few months ago, hundreds of black and brown students stood with me. And they still stand with me today. One day. Welcome back, guys. The third English word that we're going to see is the English word eligible. Sadafarati kan ilaallamu egaa hordoftoota keenya jecha Ingiliffaa eligible jedhudha. Jecha kana yeroo negative gochuu barbaannu prefixii in jettu itti dabaluudhaan ineligible goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mee jalqaba hiikaa jechichaa irraa haa kaanu. Jechi Ingiliffaa eligible jedhu afaan keenyatti yeroo hiikamu bu'aa wanta tokko argachuuf wantoonni yookaan haaldureen hundi guutamaniiru yookaan xumuramaniiru kan jedhu ibsaa jechuudha. Namni tokko waan tokkoof eligibly dha yeroo jennu haalduree yookaan prerequisite waan sana argachuuf isa barbaachisu hunda nama guuttate ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Namni haalduree barbaadamu hin guunnanne ammoo egaa prefixii in jettu itti da'uudhaan ineligible jecha jedhu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bakka ineligible jedhuttis egaa jecha not eligible jedhus fayyadamuu ni dandeenya. Mee fakkeenyota hima lamaan tokko fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaa dhaabbanni Itiyoo Teelee fakkeenyaaf ergaa miseejii akkas jedhu miseejiidha. Gara bilbila keessanitti ergaa akkas jedhu ergite haa jennu. Dear customer, you're eligible for mobile banking service. Ergaa kana keessatti jechi Ingiliffaa eligible jedhu maal agarsiifti? Namni ergaan sun ergameef wantoota yookaan haalduree mobile bankingii fayyadamuuf barbaachisan guuteera kan jedhu agarsiifte jechuudha. Fakkeenyaaf haaldureen sun account bookii active ta'e banatanii harkatti qabachuu ta'uu danda'a. Yoo bakka eligible jedhu kanatti jecha ineligible yookaan not eligible jedhu fayyadamne ammoo namni miseejiin sun itti ergame yookaan Itiyoo Teelee irraa itti ergame suni haalduree mobile bankingii banatanii fayyadamuuf barbaachisan hin guunne jechuudha. Kanaaf Itiyoo Teeleen ergaa dear customer, you're ineligible for mobile banking service jedhu ergite jechuudha. I hope yaannii fi akkaataan nuti jecha Ingiliffaa eligible jedhu kana itti fayyadamnu isiniif galeera jedheetiin abdadhaa. Yaadaa fi gaaffii kamuu barumsa keenya irratti qabdan nu barreessuu hin dagatina. Okay guys, jechi Ingiliffaa afraffaa irratti ilaallu ammoo jecha Ingiliffaa mystery jedhudha. Namni hiikaa jecha kanaa kana dura hin beekne tokko jecha kana ijumaan ilaalee yeroo dubbisu waan jecha negatiivaa ta'e tokko akka ta'u ni tilmaama jennee abdanna. Mee isinumtuu ilaalaa mystery, mysterious. You can feel it guys. Mee gara hiikaa jecha kanaatti haa deebnu. Hiikaan jecha mystery jedhu kunis egaa afaan keenyatti yeroo hiikamu wanta yookaan taatee nama tokkoof ifa hin taane yookaan hubachuuf baay'ee cimaa ta'edha jechuudha. Taatee yookaan wanta ibsuuf isin rakkise yookaan hubachuuf isin dadhabsiise tokko jecha Ingiliffaa mystery jedhu kanaan ibsuu ni dandeessan jechuudha. Mi'aan isaa akka isinii galuuf fakkeenya hima tokko fudhannee ilaallu. Fakkeenyichis akkas jedha.
No one has heard from the missing Canadian woman in 10 years and what happened to her remains a mystery. Hima Ingiliffaa kana keessatti egaa akkuma agartan dubartiin biyya Kaanaadaa tokko waggaa 10 dura baduu ishii dubbata. Haga jechi hima sana dubbatametti egaa namni niitiin badde sun asiin baatee achiin baatee argeera jedhee dubbatu tokko hin argamne. Achi buuteen ishee namootaaf gaaffii guddaa deebii dhabee waan ta'eef himicha dubbatame keessatti haga ammaa waa'ee niitii badde sana mistirii ta'ee akka hafe dubbate jechuudha. Egaa mistirii jechuun wanta hubachuuf dhokataa yookaan cimaa ta'ee fi wanta ammoo dhageenyee understand yookaan hubachuu dadhabnedha jechuudha. Mee akka gaaffiitti sekendii xiqqoo fudhadhaatii jecha mistirii jedhu kanaan hima Ingiliffaa tokko ijaaruu yaala. Welcome back, gentlemen. The next fifth English word that we're going to take a look at is the word assassination. Egaa hordoftoota keenya jechi Ingiliffaa shanaffaa irratti ilaallu ammoo jecha Ingiliffaa assassination jedhudha. Assassination. Mee hiikaa jecha kana irraa kaanuu jechi assassination jedhusi walumaa galatti afaan Oromoodhaan jecha ajjechaa jedhu bakka bu'a. Jecha Ingiliffaa kana almost yeroo hunda ajjeefamuu nama tokko ibsuuf fayyadamna. Namni ajjeefame sunis egaa hordoftoota keenya diinota isaatiin yookaan nama namicha ajjeefame sana ajjeesuuf bitame yookaan namoota bitamaniin ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ees egaa jecha Ingiliffaa kana nama meeshaa waraanaa yookaan qawweedhaan ajjeefameef assassinate godhame jennee dubbanna jechuudha. Let me take an example to elaborate my point a little further. Mee fakkeenya hima kana waliin ilaallu himichis akkas jedha. Abraham Lincoln, the 16th President of the United States of America, was assassinated by the well-known stage actor John Wilkes Booth on April 14th, 1865 jedha. Hima kana keessatti egaa jechi assassination jedhu simple past formidhaan assassinated ta'ee galee jira jechuudha. Namni Abraham Lincoln jedhamu pirezidaantiin Ameerikaa 16ffaa akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1865 namaan akka ajjeefame dubbata. Karaa kana egaa hordoftoota keenya jecha Ingiliffaa assassination jedhu hima keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. You need to keep this in mind. Jechi Ingiliffaa jaaffaa irratti itti aansinee ilaallu immoo jecha controversial jedhudha. Controversial. Jechi Ingiliffaa kun yeroo gara afaan Oromootti hiikamu walumaa galatti jecha wal dhabdee jedhu waliin deema. Egaa isaan tokko yookaan taateen tokko controversialidha yeroo jedhamu haasaa yookaan taatee wal dhabdee kaasuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf Caalaan yeroo hunda yaada controversial ta'e kaasa yeroo jennu yaadni Caalaan haasa'u yookaan yaadni Caalaadhaan kaafamu sun wal dhabdeef yookaan wal dhabdee kan kaasuu danda'udha jechuudha. Mee hima fakkeenyaa kana haa ilaallu. Innis the head of the Ministry of Defense, General John Franklin, made a controversial statement on the ongoing war against foreign invaders kan jedhudha. Hima kana keessatti egaa jechi controversial jedhu hoogganaan humna waraanaa sun haasaa namoota wal dhabdeef yookaan lolaaf kakaasu dubbate yookaan haasaa akkasii godhe jechuudha. Jechi invaders jedhu ammoo egaa as keessatti namoota biyya alaa ta'anii biyya tokko humnaan overtake yookaan humnaan ofitti dhuunfachuuf barbaadan loltoota humnaa waraanaa kan jedhu ibsa jechuudha. Jechi Ingiliffaa invaders jedhu akka isinii galuuf fakkeenya tokko gara biyya keenyaatti yeroo finnu bara Xaaliyaan Itoophiyaa wareeruu dhufte sana jecha wareeruu jedhu jecha Ingiliffaa invade jedhu fayyadamne hima Ingiliffaa humne yaada sana yookaan taatee sana ibsuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenya jecha controversial jedhu kana kan fayyadamnu wanta tokko yookaan taatee namoota wal dhabdeedhaaf yookaan walii galtee dhabuuf kakaasan keessatti yaada sana ibsuuf fayyadamne jechuudha. You don't have to forget this word because it gets used by a lot of foreigners and
a lot of native speakers. الكتار دور حديدو من شازول البريدو جفي ولا فنين نار الكتار دور حديدو من شازول البريدو جفي ولا فنين نار ما Welcome back guys. Jechi Ingiliffaa torbaffaa barumsa keenya vocabulary study tokkoffaa kan keessatti ilaalamu egaa jecha reveal jedhudha. Reveal. Mee jecha kana hiikaa isaarraa kaanee ilaallu. Jechi reveal jedhu walumaa galatti afaan Oromoodhaan yeroo hiikamu wanta dhokataa ta'e hafee tokko ifa baasanii akka argamu gochuu jechuudha. Jechi reveal jedhu kun egaa jecha Ingiliffaa revelation jedhu irraa kan fudhatame yoo ta'u, revelation jechuun afaan Oromoodhaan mul'ata kan jedhu waliin deema jechuudha. Okay, let us take an example to have a clear understanding of what the word reveal means. Mee fakkeenyaa kana ilaallu. Innis the secret of her death was revealed after a lot of ups and downs kan jedhudha. Akka hima Ingiliffaa kanaatti egaa hordoftoota keenyaa du'i yookaan ajjechaan nama hima sana keessatti dubbatame yeroo dheeraadhaaf dhokatee kan hafe yoo ta'u, bu'aa bayii dheeraa booda detectors yookaan qorattoota yakkaatiin waa'een ajjechaa sana bira gaameera jechuudha. Jechi revealed jedhu hima sana keessatti egaa wanti tokko dhokatee kan turee fi amma ammoo kan ifa ba'e ta'uu isaa ibsa jechuudha. You can make a lot of sentences with this word. No, that made me smile. Gosh, I love you so much. Bring the best out of me. You know Selena loves Canadian. All right. Okay, ladies and gentlemen, jecha Ingiliffaa saddeettaffaa irratti ilaallu ammoo jecha Ingiliffaa counterfeit jedhudha. Counterfeit. Mee hiikaa jecha kana irraa kaanu. Jechi counterfeit jedhu kuni jecha faranjoonni yeroo baay'ee itti fayyadamanidha. Hiikaan jecha counterfeit jedhu egaa hordoftoota keenya afaan keenyaan yeroo ibsamu meeshaa oriijinaala yookaan wantoota kaampaanii beekamaadhaan hojjetaman irra deebisanii kwaalitii meeshaa sanaa gadi buusuudhaan yeroo gabaatti baasnee yookaan baasanii gurguran meeshota akkasii kanaan counterfeitidha jennee dubbanne yookaan jennee maqaatti kennina jechuudha. Walumaa galatti hiikaan jecha kanaa wantoota koppii ta'an keessumaa ammoo meeshaalee gurgurtaa koppii ta'anii gurgurtaaf dhiyaatan ibsuuf gargaaramne jechuudha. Mee akka yaadni isaa sirriitti isinii galuuf fakkeenya tokko fudhannaa ilaallu. Innis hima this counterfeit watch looks like the real watch but it breaks a week after I bought it jedha. Hima kana keessatti egaa jechi counterfeit jedhu sa'aatiin harkaa bitame sun kan real yookaan oriijinaala hin taane akka ta'e ibsa. Himni kun sa'aatiin bitame sun koppii waan ta'eef bitamee torbee tokko keessatti akka cabeessinii ibsa jechuudha. Counterfeit means copied materials on the market for sale. Welcome back. Hordoftoota keenya egaa jechi Ingiliffaa saglaffaa barumsa keenya vocabulary study jalqabaa kana keessatti ilaallu jecha seize jedhudha. Seize. Okay, mee hiikaa jecha kanarraa haa kaanu. Jechi Ingiliffaa seize jedhu kun yeroo wanti tokko yookaan taateen tokko dhaabbate wantichi sun dhaabbachuu isaa ibsuuf fayyadamna. Walumaa galatti jechi Ingiliffaa seize jedhu jecha stop jedhu waliin deema. Mee fakkeenya hima kanaa haa ilaallu. Innis akkas jedha.
because of the poor economy the factory will be seized soon. Egaa hima kana keessatti jechi seize jedhu dhaabbanni warshaa sun ikaanamiin isaa gadi bu'aa waan ta'eef akka dhaabbachuuf yookaan cufamuuf deemuu ibsa jechuudha. Generally the word seize means to stop. Mee hordoftoota keenya sakandii xiqqoo fudhadhaatii jecha seize jedhu kanaan hima Ingiliffaa tokko uumuu yaalaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma isinis uumtan himoota akka I can't cease to love you yookaan ani si jaallachuu hin dhaabu. You never cease to amaze me. The hospital ceased providing services a year ago. Gentlemen, you can give a lot of other sentence examples with this word. Let's keep going. Okay guys, finally the 10th English word that we're going to study in our first vocabulary lesson is the word fortune. Jechi Ingiliffaa inni kunnaffaa fi dhumaa barumsa keenya vocabulary study jalqabaa kana keessatti ilaallu jecha fortune jedhudha. Egaa hordoftoota keenya jechi fortune jedhu kun dameewwan baay'ee qaba. Isaan keessaas egaa jechoota akka unfortunately, misfortune, fortunate jedhaman faadha. Mee jalqaba hiikaa jecha kanaa irraa kaanu innis egaa Ingiliffa keessatti jechi fortunate jedhu kuni gara afaan keenyaatti yeroo hiikamu yaada carraa qabeessummaa jedhu ibsa. Yookaan jecha Ingiliffaa synonym ta'uuf jecha lucky kan jedhudha jechuudha. Egaa kana dura isinis yeroo baay'ee jecha unfortunately jedhu namoonni baay'ee yeroo fayyadaman dhageessanitti jedheetiin abdadha. Because this English word is the word that gets used by many and you can find it in day-to-day communications. You can hear the word unfortunately even in countries and areas where English is not spoken that much for communication purpose. Okay, egaa mee fakkeenyota lamaan tokko fudhannee jecha kana hima keessatti akkamittiin fayyadamuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaa akkas jedha. I consider myself fortunate to have such a beautiful house. Akkuma isinis agartan egaa namni hima sana dubbate sun mana jireenyaa bareedaa qabaachuu isaatti akka carraa qabeessa ta'e dubbachaa jira jechuudha. I consider myself. Mee fakkeenya lammataa ammoo haa ilaallu. Innis unfortunately there is nothing I can do to help you with your problem kan jedhudha. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenya jecha Ingiliffaa unfortunately jedhu yeroo namni tokko yaada negatiivaa yookaan wanta godhamuu hin danda'amne tokko ibsuu barbaadu kan itti fayyadamudha jechuudha. Karaa biraas egaa namni tokko akka isin gargaarsa gootaniif isin gaafate yoo isin waa tokko iyyuu gochuu hin dandeessan yookaan hin dandeenye ta'e afaan Ingiliffaa keessatti hima dubbattan jecha unfortunately jedhu kanaan eegaluu dandeessu jechuudha. Hima keenya lammataa kana keessatti egaa jechi unfortunately jedhu namni hima sana dubbate sun akka waan gaafatame gochuu hin dandeenyee fi isa ibsuuf gargaarame jechuudha. Dhaabbatumti Itiyoo Teelee biyya keenya keessatti argamu kana dura miseejii akkas jedhu isin ergitetti jedheetiin abdadha. Himichis akkas jedha. Unfortunately, the service is not available right now. Try again later. Yeroo kanatti tajaajila barbaadan argachuu hin dandeessani. Maaloo yeroo booda deebisaa yaalaa jetti. Kanaaf egaa hordoftoota keenya haalaa fi akkaataa itti jechoota Ingiliffaa fortunate fi unfortunately jedhaman itti fayyadamnu isiniif galeera jedheetan abdadha. Isinis egaa hordoftoota keenya yeroo fudhadhaatii jechoota amma baranne yookaan kana dura baranne hima uumuudhaan dubbachuu shaakalaa. Ladies and gentlemen, egaa barumsa keenya vocabulary study jalqabaa kana keessatti isin yaadachiisuudhaaf jechoonni kunnan waliin baranne tokko behave, lama dozen, sadii eligible, afur mystery, shan assassination, ja'a controversial, torba reveal, saddeet counterfeit, sagal seize, kudhan fortune jechoota jedhamanidha jechuudha.
Egaa hordoftoota keenya jechoonni Ingiliffaa kunnan vocabulary sadii keenya jalqabaa kana keessatti ilaalle namoota tokko tokkoof jechoota sasalphoo ta'uu danda'u. Haguma vocabulary sadiin keenya lakkoofsaan dabalaa deemu yaadaa fi koomentii isin hordoftoonni keenya nuuf kennitan irratti hin dhoofne jechoota Ingiliffaa barannus hagasuma ulfaatina isaanii kan dabalaa deemnu ta'a jechuudha. Hordoftoota chaanala English for Oromia barumsa keenya vocabulary study jalqabaa kanas kanuma irratti kan goolabnu ta'a. Namoonni chaanala barumsaa kana subscribe hin goone yoo jiraattanii subscribe godhaatii battaluma nuti torban torbaniin viidiyoo barumsoota haaraa gadhiifnutti notificationin yookaan ergaan yaadachiiftuu kompiitara yookaan bilbila keessan irratti akka isiniif seenuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Aroowwan chirmis the lessons guys haga torbee dhufutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Take care. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.